هبطت طائرتان عسكريتان مصريتان في مطار مقديشو في الصومال حاملتين معدات كاملة وخاصة مع أثيوبيا هو التخوف من أن تتحكم أثيوبيا. صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية أن اجتماع المجلس الوزاري المصغر بشأن محور فيلادلفيا شهد نمر عربة إيتان ودبابة المركبة بالمفهوم العسكري عفوا الكمان ورانا إسرائيلي بكمان تبادر بقيوت شنين درا دائما تبتوك مسجد كان نوسيتي فيتشيسي ليتنر جنرال إلياس حمر أجي فمودان دغه مدرا دانغا فيلادلفيا رتي يايا سنوار مرسنتي لولتوتا كدابر وجن كاللبون إسا حماسين دبرت تهودا تايمز اوف إسرائيلين قباسين جرا ميديا لي الجزيرة العربية هندوستان تايمز اوف إنديا دبلتين كورفي فن غما كيسانين جنة حقيا صدوما جماتا غلغلا درا درسو دمتوتي إجو سانيتين انقفنان أدمسي سوماليا مقدشو موتما كايرو مصري وجين تاسفتو إمامتا سيرا إدلا الدنيا كان چبسي في هيروتا وليغلتي موتا نجينا نجا بلاجلا بوسوف كانتي وانتاتيف جتون أكيكتشيسني موتما أمريكا راكاسي أنغا غامتا أفريكاتي اتكين نمجرا ديبي كانس لغيتون دوني فالمتوتا حقا فالمي همنا ورانا إسرائيل وجين تاسان چيمساني تبوبون سرركا غوتما جدمون مغالا قوسما نيتانون الترگمان هر مسائلان لبوبون إساني رفتشيسا تيتجرام أكسماسي لولتوني هدون كان كيسات رومان كتان تال آلالوا هر أس لولتوتا ديگدامي توكو نياتي هندساني فيديون إسين غرسيمنا كباجم توتا وردفتوتا كينيا واللبدين رايا اتسا بياتي وكسماس منستر مومي داغلوس يوكيم بنجامين نيتاناهو گدوتي تاي درانو حماتشون gametra sababni kore teknika arara dukasa dabu gazatin wal kabate tarkamfin gurguddan koren hamas bakka buani fudatan hanga Philadelphia danga gadisutti waligalten dukasa dabu tokkon jiratu guramtonni kennamun jiratu jechuun wal qabsise Netanyahuun waraanni isaanii hedduun gaza keessa qabu yaada dhiyeessanisi Yoav Gallant ajajaan waraana waliigalaa karraayyaa ittisa biyya immoo birmadummaa keenyaaf shakkii jala jirra jechuun Roda gametti odun gadda Libanos irra dhufte ajaja waraana lama dabalateetiin gaarreen Goolaanii fi Kifar Shuba jedhamutti haleellaan har'a xiyyaara basaasa tokko akkasumas kaleessa galgala Israa'el waakkattee immoo viidiyoon gadhiifamee jira. Ufanni guddaan diishin neetworkii saatelaayitii ispeesii wal qunnamuu fi Israa'el laamsheense $180 miliyoona barbadaa'e jettiiwwan gurguddoon 10 ta'an gara Libaanos kibbattis haleelaa ooluu fi Israa'el barbadeessa jettus galgala kanas deebiin biraatti deemiteeti jirti. Kabajamtoota hordoftoota keenyaan Ayatullah Ali Al-Khamenei oduu gaddaa Ameerikaaf erganiiti jiran hunda isaanii isiniin kenna. Iraan yuuraaniyemii isi mirkaneessite atomii oomishuun dhagahame. Kalee dheengadda waamichi isaan taasisan sapiraayiziin tarii kana ta'etti xiinxaltoota irraa dhageenya. Iraan yaalii atomii taasisuuf jechuun addunyaa guutuu naasisee jira. Kun kanaan osoo jiru doonii 24ffaadhaa kan rukute Hawtiin Yamanoota dooniin guddoon irraa kan Ameerikaa ta'uu wal qabsiiseeti. Hawtii haleellaa xiyyaara akkasumas immoo humna gamtaa neetootiin balleessuu akka hin dandeenyeef Hawtiin waa hunda caala teekinooloojii addaa fayyadamuuf teeknishaanota Iraaniitiin tarkaanfiiwwan gurguddoo fudhachaa jiraachuu wal qabsiise. Maasii addaa biyya Arabaa keessaa kan yeroodhaaf maqaan hin dhaamin gara Taariinitti erguu ministeerri Haajaalaa waajjirri ministeera Haajaalaa kan Antooni Bilinkan ibseeti ture. Haa ta'uuti oduun guddoon har'a Ameerikaan dhageette addunyaas wal gaafachiisee jira. Humnoonni Islaamic Resistance kan Iraaqidha har'as haleellaa gurguddaa Haifaaf Eelaat irratti fudhatanii Israa'el boqonnaa dhabdee jirti. Akkasumas humni addaa tokko Libaanos Fighters Group kan jedhamus haleellaa gurguddaa har'a daangaa Qaariyoot Shimoon irratti fudhateen loltoota Israa'eliif siviilota miidhuun dhagahamee jira. Keessattuu adamsa Yaayaa Siniwaarii wal qabsiise Ayatullah Aliisi akeekkachiisa guddaa kennanii jiranii kanaa fi kan kana fakkaatan hundi kan isinii dhiyaatan qophii keenya caayaa balballoomitti dhiyaadha. sababa ayaana markii labaad 48 saac gudahood ka hadashay አርተኑ የኛን ድርሻ ለሚጠብቁት ጉዳዮች ህዝባችን ለመከላከያ ማድረግ ያለበትን ሁሉ ያደርጋል። ከዛ ውጭ ግን ኢትዮጵያዊነትን የሚያስቀድም እና በኢትዮጵያ ፍቅር የታነጸ መሆኑ በተግባር የኛን ድርሻ ለሚጠብቁት ጉዳዮች ህዝባችን ለመከላከያ ማድረግ ያለበትን ሁሉ ያደርጋል። በአቅም ያግዝ
masaanuwwan gurguddoo guddina Itoophiyaadha jibban Eertiraa Masree Soomaaliyaa dabalateetiin erga waliigaltee ulaa galaana Somaaliilaand argisaa wajjin ji'oottan sadeen darban Finfinneetti mallattaa'ee Itoophiyaan argattee asitti riba kan dhabanii fi kilaaseriif iyyannoo mootummoota gamtoomanii takka gamtaa Awurooppaa takka liigii Arabaa irra deemuun kan beekaman President Hassan Mohamud Sharif as dubbii addaatiin gadi bahuun isaanii dhagahame jira. Gama biraatiin haaromsaa dhaadachaa turaniit onnee hadhooytuu hin qabneen obboleewwan isaanii Filisxeemiif birmachuu kan sodaatan Abdul Fattah al-Siisiidha. Shirri isaan gaanfa Afrikaatti dalagaa jiran gonkumaa fudhatama kan qabne kan IGAD beeksise gamtaan Afrikaa mirkaneessee jira. Biyyoota lamee walitti dhiyeessuudhaaf yaaliin Turk gootes shirri Soomaaliyaadha. Tokkoffaa ifaajeef dadhabbii raayyaa ittisa biyyaa kan Itoophiyaa waggoota 30 Al-Shabaab irraa birmadummaa biyyattii deebisee ijaare wallaaluudhaan President Mahmud Sharif tarkaanfiin inni Gibsi wajjin fudhachuuf deemu kan miidiyaaleen balballoomsaa jiran nagaa naannichaa hokkoruuf akkasumas humna waraana mootummoota gamtoomanii kan garasitti ergamu keessaa Itoophiyaa hambisu jechuun shirri addaa xaxamuudha. Itoophiyaan odeeffannoon qabatamaan irra ga'uuf Itoophiyaan nageenyummaa naannawa isii kabachiisuuf mirga guutuu akka qabdu himanii jiran. Tensions in the Horn of Africa have escalated since Ethiopia signed a maritime deal with the breakaway region. Access to the sea. That's the question. We want Ethiopia to have an access to the sea. حتى تقريبا 2014 تكاد تكون جزء هامشي في السياسة الخارجية المصرية وبالتالي هناك التخوف من أن تتحكم أثيوبيا في مياه النيل. هذه هي النظرية الأساسية فبالتالي يعني بانكرا دبلوماسيتين يالي ونددا تاسيفتوف هنگا شراب دبني عبد الفتاح السيسي جروتي نغني كان فابريكا كانجر بيوني يا اولي غلانا نايل كان اتيامنن يوتو محمود شريف غارو امس تاتي ولي غلتي كان ديدودان تركم في براكيس سينوفين مصرين دغرسا ددا تاسيسوف يامچي چدا اسين تاسا جرتو اسما كان اولو تاودا هدو وندبتن لميلن ايجيبت هدون اساني وان كينيا فلسطيني فو برمچو sodateetiin shira guddaa Saudi Arabiyaa wajjin xaxuudhaan Filisxeen biratti kan dhumaa jiran birmadummaan inni kophatti kabachiisu injiru jechuun qeequrratti argamu. Haa ta'uti dhaabbiin raayyaa ittisa biyya raayyaa cimaa loojistiikii humna waraana barnootaaf teeknika akkasumas teeknoloojiitiin dhaabbii guddaa qabu ijaaramuun Itoophiyaa immoo kana hundaaf faayidaa qabeessaaf amansiisa jedhamee jira. Seenaa keessatti biyyi tokkollee kan hin cabsin Itoophiyaan yeroo ammaa hoggansa jijjiiramaatiin jirtu akka daayirektarootaaf deeggarsa qunnamtii alaatii fi kan biyyoolessaa Meejor Jeneraal Tashoomaa Gammachuu jedhanitti humni cimaan amala uummatummaa naamusaan ijaaramee fi dhimma ilaalchaa fi guddina biyya irratti fuulleeffateef akkasumas jaalalaaf amala uummataadha dagaagfate heerota daangaa cabsan kamirrattuu raayyaan ittisa biyyaa qophaa'u maratti kan argamu ta'uu fi dadhabbiin waggoota 30 oliif Soomaaliyaa keessatti raayyaan ittisa biyyaa taasifame humnoota heera idila addunyaa hin beekneef akkasumas kora gaanfa Afrikaa kaasaniif yoomillee taanan Itoophiyaan hin golamtu jechuudhaan ejjennoo raayyaa ittisa biyyaa ibsuun gabaafamee jira. Haa ta'uti dhugaa dubbachuuf ilaalchi uummata biyya keenyaas tokkummaa dhimma biyyaa irratti yoomillee araarama kan qabne ta'uun addunyaafuu ifa galaadha jenna. Kanaaf shirri Masriif akkasumas Soomaaliyaan Eertiraan xaxan akka hin milkooyne gamanumaan iyyuu raayyaan ittisa biyyaa akeekkachiisee jira. Dia menggantikan Harun Khalifa yang mengundurkan diri untuk Jenderal Sulmi Binder sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Operasi. Kepala Intelijen Militer yang baru ini dinilai berkompeten dalam bidang intelijen maupun keamanan. محكم في حيطة السلطان من المهاجم وهذا يقودنا تحديدا إلى كيفية التعامل مع عربة النمر عربة إيتان ودبابة المركبة. بالمفهوم العسكري عفوا الكمائن هي أكثر ما يقلق جيش الاحتلال في هذه المرحلة؟ هي أحد الوسائل مقارنة. الآن القوات
rakkoon baha giddu galeessa yeroo kamiyyuu caalaa cimuu bira darbeetiin haleellaan Israa'el lammiilee qulqulluu hanga West Bankitti weerara babal'isuun isii kuni kallattii biraa qabachuu fi dhaabbanni mootummoota gamtoomaniif gamtaa Awurooppaa dabalatee yaalii adda addaa taasisaa jiranis dubbittiin dubbii Ameerikaan harka keessaa qabdu waan taateef lolli kun gara baha giddu galeessaa fi waraana bal'aa dhaabachuu hin dandeenyetti ce'uu isaa yeroo itti akeeke ta'uun beekamaadha. Har'a akkuma beekamu haleellaa bariidhaan humna waraanaa guddaadha gara Filadelfiyaa qarqara Masritti fudhattee fi qondaaltota Hamaas to'achuudhaaf isin taasiftee kisaaraa gurguddaa kan isii dhaqqabsiisee fi opereetaroota dursa tooftaa lolaa jijjiiruudhaan birgeedii guddaa beekamaa humna reejimentii 223 konkolaachiftoota taankii kanneen akka Robert Smith jedhamanii fi Gabriel Shaan birgeedii 648ffaa irraatii fi Yuval Nir kan jedhaman hunda isaanii Hamaas tarkaanfiidhaan gara deebii hin qabnetti bobbaasuun dhagame. Gama biraatiin waaree booda kutaa Tal Alalwaa fi Al Zaytuun akkasumas kutaa Shuwajiin jedhamu kan beekamu kutaa Al Sultaan gara kibbaatti argamu irratti qondaaltonni gurguddaan kutaa opereetarii hedduun isaanii yeroo itti raadiyoo qunnamtiitiin jettiiwwan waamuudhaa deeman dursa kan itti fudhate Birgeediin Al-Quddus loltoota 14 ajjeesu akkasumas akka gabaasni maddeen Al-Masiraatii fi Al-Hadas jedhanitti tarkaanfiin har'aa kun yeroo hunda caala boonsaa ta'uu fi xiiqii keessa kan gale keessattuu barii ganamaan qondaala beekamaa ajaja waraanaa kan Hamaas ta'e kutaa West Bankitti ajjeesuun wal qabsiisee tarkaanfiiwwan isaaniin eegin fudhatamuun dhagahame. Deeggarsa gurguddaa argatee jira jedhamee shakkamuun daangaa Filadelfiyaa cufuun murteessaadha jedhanii yeroo dhaadataa jiranitti Hamaas tarkaanfii gurguddaa misaa'ilota Raashiyaa M90 jedhamu rookettiin deeggarameetiin bakka argama magaalaa Netanyahu haleeluun dhagahamee jira. Misaa'ila M90 jedhamu kana magaalaa teessoo Netanyahuutti kan haleellaa fudhate Birgeediin Al-Aqsaadha itti gaafatamummaa fudhachuu fi magaalaa Tel Aviv dabalateetiin tarkaanfiiwwan gurguddaan fudhatamus rookettiiwwan gara 8 ta'an ammoo lafa buudhaan Israa'el miidhaan dhaqqabsiisne jettus lubbuun namoota 4 darbuu Aljaziiraan damee afaan Arabaa dhiyeessee jira. أو الإخلاء كانت 4. إذا دعني أقول البعد المادي لا يوجد مقارنة. على سبيل المثال هذا تقودني إلى أمر آخر إنه الصواريخ اللي كانت تطلق ولا تزال تطلق هذه الصواريخ. إذا تابعنا هذه الصور لما تقول كتاب القسام بأنه كمين محكم في حي تل السلطان من المهاجم، وهذا يقودنا تحديدا إلى كيفية التعامل مع عربة النمر. اجتماع المجلس الوزاري المصغر بشأن محور فيلادلفيا شهد مواجهة كلامية وصراخا بين رئيس الوزراء بنيامين الجزيرة فاطمة خماسي. فاطمة، كان هنالك تأييد لإبقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا وهو جماعة الحوثيين، مما أدى إلى تعرضت لهجوم في البحر الأحمر ولم تعد تحت قيادة طاقمها. أما وكالة UKMTO فنقلت في وقت سابق عن ربان السفينة أرى سرركا والإبداء غرغدا كيسا سينو فيها كسمسي لما كينيا أنكولوليسا تربا دبلتان رتي جيسيسو ديمتا والإبداء غرغدان نتناو في غالان تجدوتي أممون دقامي جرام كان جدوتي هاليلان غرغدان إسان كوبان كابني لبانوس إرى كتاوان Kifar Shuba jedhamaniif gaarreen goolaan diishiin guddaan qunnamtii teekinooloojii fi hariiroo saatalaayitii odeeffannoo kan Israa'el muummee doolaara miliyoona 480 Hizbollaadhaan rukutamuun dhagahame. Xiyyaarri basaasaa Kifar Shubatti nama 2 wajjin lubbuu galaafatte jedhameetiin Aljaziiraan gabaase sirrii ta'uu maddeen almaadiyaa yoo gabaasan Israa'el kaleessa galgala jeettiiwwan F-50 jedhaman 2 rukutamuudha kan waakkattee Hizbollaan viidiyoodhaan gadhiisee jira. Tarkaanfiin Birgeedii Reedwaaniidha cabsee akka seenu ajaja dabarsuu wal qabsiise. Ameerikaan keessattuu haleellaan Hizbollaa deddeebii qabu kun yaaddoo guddaa uumuu wal qabsiise. Dippiloomaasiin akka dhumu yaalii gootus Hizbollaan diduun hooggantoonni gurguddaan ammas Israa'eliin adamsamaa jiraachuu dabalate. Israa'el kanarraa waan hin teenneef jecha tarkaanfiin keenya cimee itti fufa jechuun waraanni isaanii kaaba Libaanos cabsee akka seenu ajajamuudha maddeen almaadiyaa gabaasanii jiran. يشمل أيضا قطاع غزة وجنوب لبنان. في استهدافات إسرائيلية متفرقة ولكن دقيقة، أكثر من 430 عنصرا سقطوا بينهم قادة من الصف الأول وبمقدمتهم فؤاد شكر صاحب أعلى رتبة في هيكلية حزب الله العسكري. Expansion of settlement measures. It is time for the slaughter to end.
The Israelis had earlier said that they were targeting militants in their homes. The number conjures that change everything in an escalation. Bihima masara Kremliniidha Dmitry Peskov akkasumas ministeerri haajaalaa ibsa kan itti kennanii fi haleellaan kutaa kursi kun tarkaanfiiwwan gurguddoo loltoota Chichiniyaa kan Hamdaan Kaadiroviin taasifame yoo ta'u haleellaawwan diroonii fi misaayilota hypersonic yeroo fayyadamanii loltoonni ergamtoota neetootiif Ameerikaadha kan itti dhiyeessan ta'uu fi olaantummaa gurguddaa kiiloomeetira 8 daangaa magaalaa gudditti Keevin jalatti kan argamu waraanni Raashiyaa tarkaanfiiwwan gurguddaan inni fudhate gamtaa Awurooppaa ranga United States of Americaatti masara adiidha laamsheessuun dhagama. Kaleessa afaan isaaniitiif karaa gorsaa ministeera duraanii kan raayyaa ittisaa tokkoon John Biden Raashiyaa wajjin qoosuu si'achi dhaabuu qabna akkasumas hedduu gubachuu dandeenya biyya nukleerii qabdu ta'uu daganneetiin wajjin kan kana goonu Zeleniskii haala mallikee siyaa baasu yoo jedhanis addunyaan keenya kan yaada kudhan jijjiirtu asumatti yaada kalee dubbatte daqiiqaa irrattiin argamne Ameerikaan ergasii ammoo gamtaan Awurooppaa maladhaa wajjin falmannamoo akkamii wal gaafata yeroo jiranitti Raashiyaan akkuma ribxeetiin qophaawaa turte humnoota kursii irratti argaman kan Yukireeniidha. Kuma 8 ol dhumuudhaan masarri Keev gabaase kabajamtoota hordoftoota keenya. Oduun guddoon har'a Ameerikaan dhageetti addunyaas wal gaafachiisee jira. Humnoonni Islamic Resistance kan Iraaqidha har'as haleellaa gurguddaa Haifaaf Eelaat irratti fudhatanii Israa'el boqonnaa dhabdee jirti. Akkasumas humni addaa tokko Libaanos Fighters Group kan jedhamus haleellaa gurguddaa har'a daangaa Qaariyoot Shimoon irratti fudhateen loltoota Israa'eliif siviilota miidhuun dhagaamee jira. Israa'el tuttuqaa gurguddaa akkasumas keessattuu adamsa Yaayaa Siniwaari wal qabsiise Ayatullah Aliisi keekkachiisa guddaa kennanii jiranii addunyaa keenyaaf nagayaa taasisu injifannoon mujaahidootaaf horaa bula.